Halo akkam jirta fayyaa keetiin hagumaayii walabummaa News Network Raansi bilbilaa jira. Meegaa ati waan maaltu sirra gahee rakkootu si dhaqqabe jennaaniin si bilbilee rakkoon kun maaltu sirra gahee eessatti sirra gahee dhalataa eessatti ati? Ani dhalataa godina Harargee ba'aa aanaa Dedar araddaa Haqabaas. Tole. Obboleessa kiyya tokko of jijjiiree maatii koo jijjiiree biyyaa ba'ee jararaa fi roorrifama ilmaan Oromoo irra ga'u garraan gara uummata Oromootti makamee achi Yaman irraa gara Eertiraa dhufee Eertiratti leenji'anii gaafa Oromoon karaa nagayaatiin biyya isaatti haa galuu jaan galee ture. Kana deebi'ee achi karaa nagayaatiin galaa jennaan yeroo galu poolisii Oromiyaa taateetiin uummata fayyadamoo maatii keetti galtee jiraachuu barbaadde jennaan maatii hojjira galee jiraachuun barbaadaa jee gale. Kana booda achitti amma gisee galan simatanii onnayaan amma waraqaa erganii feexiraayis achitti waajjira bananii fi hoogganaa godhan amma isa kana. Osoo akkasii jiranii waajjirri cufamnaan achi gara maatiitti deebi'ee ammaas magaalaa Qobbootti kaa waajjira dhaabbatan. Kana deebi'ee waajjira cufanii barbaadu eegalan dhokotaatuma ganda keessa jiraachaa ture. Amma laga fuuloo kana keessa. Ana osoo akkasii jedhanii gurbaa tokko kaabineedhaa gubbaarraa nama dararaa ture. Waa ifi ajjeesanii gurbaa sana ifi ajjeesanii siitoon namatti bitee ajjeese yaanii barbaacha eegalan ijoollee ta'a hedduu galtee kana jechuudha. Ana amma dheefaa biyyaa ba'an ijoolleen kana kun amma jijjiga dhaqe uumaa isaa qabanii hidhanii ibiddaan guggubanii achi kana booda himii ilma kee bakka jiru fi bakka isaa bu'aa jennaan yaa boonu najjeesina jijjigee jira jetteen achi dhaqanii qabanii fidanii achi ta'anii rasaatan yeroo fidanii aanaa Dedar kana fidanii bulchaa aanaatiin akka nama gartee nama lafarraa fiteetti daawwadhaa yaanii magaalaa keessa oofanii reefkasaa kana booda mana murtiitii fudhanii reefkasaa makiinatti hidhanii Ilaan qabaleetti jechuudha. Waajjira kaambiyoon aanaatti lafarra harkisanii san booda abbaadhaan mataa kee qofaan fuudhii awwaalii nam tokko akka si wajjin hin awwaallee ayyee galatoomaa jeenii marraa jalqaba awwaalullee dhorkanii namni illee itti bee awwaalamu gaggeessan akkam ta'anii jee kanam deemnee mudaaf kanaan dantooni achi akkasitti. Wallahi abbaan manguddoon dhaabbatee jechuudha. Kana booda akkam gootan jaanii ni kadhatanii jechuudha manguddummaadhaan. Akkasitti awwaalanii waan taasisaatiif kun tokko hin jiru nam tokko yoo si dhufe. Adii irratti dabe. Mee maqaan isaa eenyu jedhama? Maqaa isaa guutumatti nu ibsi. Abdii Yusuf Jibraayil jedhama. Waraana bilisummaa Oromoo ka biyya Eertiraa irraa galee jechuu keeti. Itti fufi. Achi akkasitti awwaalanii jechuun nam tokko yoo si dhufe bakka isaa buute jaaniini hayyee galatooma eegana reeffanaaf kennitan jeeni humna goonni kee kanuma jaanii itti dhaabbatatanii jechuudha waa meeqa dubbatanii kana hundeemuudhaaf magaalaan nan danda'u. Achi akkasitti kana godhanii ijoollota jechuudha kana amma fakkeenyaaf Facebook maqaa isaanii banattees qabaa dararaa jiran ijoollee taanee sammataa baadhaaf tokkos abootiyaa nama ijoollee nama lama jechuudha tokko mi'eessoo qabanii mi'eessootti hidhanii maqaan isaa poolisii Nadii Sufiyaan jedhama. Innis waraana bilisummaa Oromoo ka Eertiraa irraa galee? Ka biraa eenyu maqaan isaa? Ishalagaa ture inni amma mana hidhaa Shaashamannee jira jechuudha.
Andi ishee lijiiti sammaas. Andi ishee lijii mataa dam jaamaa. Bakka ta'etti irra dhawaa jiraniinis Hassan Jibroo namni jedhamu fuudhee waraanatti geessee achitti qabanii isaas rakkitti ajjeesuu eegafaan aanaa dadarfidanii Hararri gad deebisanii Hararri amma warri ba'anii jala wanna jennaan achitti isinii deebisna jedhanii fidanii dadararra deebisanii amma dadararra jiraniinis kaan ijoollee ta'uu hundaa karmaa abdii kana beektaa kaan biraan jiru. Mee amma jaala keenya ka ajjeefame kana namatu wayitu ajjeefamee nama sanii isatu ajjeese jedhaniiti kan isaanii wannoo jedhanii nama san wayi inni ajjeese eegaragaan qabatamaan hin jiraanne maaliif nama kana ajjeese jette maaliif mucaa kana akkas godhan jettee yaaddaati. Gurbaan kaabinee kuni eenyu kun Rasaasaan Daame Abduqaadir jedhama. Rasaasaan Daame ijoolleen tun rasaasa harkaan qabdu rasaasa harkaan qaban. Filaashiin Daame. Filaash kana isaan ijoolleen tun daangaa meeqa tarkaanfattee meeshaa biraa dhiistee hara biyyaa garte. Meeshaa isaa fuutee dhabdiifumaa dhaaneetti gocha kana raawwatan. Harma jechuudha maqaatti balleessan jarrabaa kana jechuudha. Harmaa fi malee wanni biraan jiru. Mee haadha saawoo akkamitti eessatti hidhanii yeroo akkasitti amma abiddaan guggubanii jiru abiddaan guggubanii jette eessatti bakki amma harmee isaa yookaan immoo haadha isaa irratti abiddaan gubuun kun kan raawwatame aanaa dadar magaalaa dadar keessatti mana hidhaa. Mana hidhaa kana kan waraanati moo kan poolisiiti? Kan poolisii xaabiyaa jechuudha. Poolis xaabiyaatti gubanii jechuudha. Amma wayi lubbuun hafanii jiranii? Isiin lubbuun haftee jirti amma mana galtee jirti amma isa ajjeesnaan ni dhaabasanii. Umuriin isiin amata meeqa taati? Amata 40. Amata 40. Okay, abbaanoo? Abbaanis ni jira. Amata 56 ni sammaa. Okay, inni amma mana hidhaa jira moo bahee jira inni illee? Bahee jira innis. Egaa amma ragaan tokkollee hin jiru. Sababiin mucaan kun itti ajjeefameef wanni beekamu tokko hin jiru. Waanuma inni waraana bilisummaa Oromoo ta'eef qofa moo waan biraatu jira? Kaanuma qofaaf malee wanni biraatu akka hin jiru wallahi. Meegaa amma wanni hundumtuu amma obboleeyyan ijoollee habootiyyaattis jettee jirtaa isaanis maqaa isaanii kaastee jirtaa. Isaan martinuu akkasumatti waanuma waraana bilisummaa Oromoo ta'aniif adamsamanii qabamanii mana hidhaa keessatti raarfamaa jiru jechuudha. Sanumaa fi malee rakkoon takka wanni biraan jirtu. Ijoollee tanaas abbaadhaan bakka garreeddoo hin afarramii jedhaniin. Eessatti jedhama kun? Araddaa qabaas tana keessatti. Okay, ijoolleen tun araddaadhuma takka irraa dhufte jechuudha bakkuma tokko jechuudha. Araddaa takka. Namni kana gochaa jiru kun Oromoodha moo Oromoo miti namni ijoollee kana hin ajjeefne jedhee mallatteessaa jiru kun? Oromoo obbijuu mabaan tana obbijuu manu duraanis nu bitaa turte tana nu hidhaa turte tana. Itti fufi. Isaan uummanni kabraa hin jiru. Mee amma gaa maatii kanarraa rakkoon hammi kun gahee jira. Obboleessa kanas egaa amma ajjeesanii reeffa isaa lafarra harkisanii jette. Egaa ajjeesanii booda akka inni hin awwaallamnes godhanii jiranii jette. San booda hawaasatu gaafatee akka hawaasni awwaallamu godhee jette. Kana hundumayyuu sirna Abiyyii kana keessatti amma yeroo ammaa kana keessatti jechuudha amma wanni raawwatamaa jiru. Hammami amma egaa wanni kun raawwatame? Guyyaa 25. Guyyaa 25. Diseembar 25 jechuudha. Egaa mee asirratti ati akka nama tokkootitti
wanti amma uummata Oromootti dhaamuu barbaadu yookaan immoo wanti ati amma rakkoon amma gahe kun uummata Oromoo mararra gahaa jira. Namoonni kunoo waan Oromoo ta'aniif rakkoon ajjechaa suukanneessaa irratti raawwatamaa jira. Akkasumatti haati qabsaa'otaa fi abbaan qabsaa'otaa illee mana keessatti dararamaa jiranii gariidhaan immoo mallatteessaa jechaanii jiranii. Warri mallatteessaa jedhan sun hin mallatteessaa moo hin mallatteessine? Ijoollee teenya nuti garaan nu danda'u bakka numa duubatti akka gootan godhaa jaaniituma dheeffate warrinis. Warri jalaa badan. Numa duubatti akka gootan godhaa malee osoo garaan nu harkuu hin dandeenyu jaaneetuma jalaa badan. Kana. Wanni kun Oromoo hundarraa gahaa jira. Oromoon takka amma akka argeessanitti ijoolleen qeeroodhaa baqattee jirtu wallaahi. Jiraachuun itti ulfaatee baqatanii jiran. Meeqa amma nagaan bu'ee filannoo dhanfaa deemnaa jechaa jiranii. Amma akkamittiin wanni kun waan uummanni deebisee nagaatti deebi'ee filannoon deebi'eetti filannoon deeman sitti fakkaata amma haala amma jiran kanaan. Haala kanatti filannoon kaayoonuma nama ajjeesaa kan isaan hin filanne ajjeesaatuma deeman malee filannoon jaamtu qaatun ofumaaf ibsuuman malee kana namni waan filatu hin qabu. Haala kanatti namni isaa filata jechuudha. Amma mucaan amma wareegame kun jaala keenya kana maqaa isaa inni yaadanne mee namni kun waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Qobbootti itti gaafatamaadha jette. Akkas waajjirri sun jira moo cufaan cufamoo hin diigan? Inni cufame manni kanuma isaaniitti beektaa turaanis isaan maatu laateef malee gaafa tola godhanii jijjiirama waliin finne ijaan sana. Keessummeessanii ijoollee kanallee tasgabbeessaa turanii amma haalli yeroo kun dhufnaan baqachiisuu eegalanii mana hundarra cufanii barbaadu eegallaan baadiyyee galee magaalaa xiqqoo takka sabbar bakka yaamtu addaa qabaatana keessa achi galee dhokochaa jiraachaatuma osoo inni jedhuutu hin dhufte. Egaa amma furmaanni biyya sanii maalidha jettee yaaddaa? Ati akka nama tokkootti wanni ati obboleessa keetii maaltu sitti dhaga'amaa jira? Amma wanni isaan amma gochaa jiran kun akka isin qabsoo kanarraa of duuba deebitan akka faamiliitti sanyii duguggaa yookaan immoo sanyii balleessaa isinirratti raawwatamaa jiru kana bifa kamiin ilaalta? Akkamitti sitti mul'ataa jira? Waan kanarraa dhiistanii of duuba akka deebitan. Anammas maatiin nuti irratti dabalamuu feetii anilleen akkamitti ari'aatti amma yoon karaa hidhannooti arge itti sochooqiyyo wallaahi murteessee jira ofirratti qawwee hidhannoo karaa hidhannoo qofaatu aara nu baasa waan ta'eef balli biraa hin jiru. Uummata Oromoo warra karaa nagaatiin furmaanni dhufaa jedhu kanaanoo akkamitti maal jettaan? Kanaan osoo namni obboleeyyan dhumaa jiru osoo ati yaana jirtuun immoo duratti ajjeesaa furmaanni karaa nagaatiin akkamiin dhufa qabsoo hidhannoo qofaa malee. Itti fufi haasa'e. Itti fufi yaada kee kennu. Haalli Oromiyaa keessa jiru baay'ee nama yaachisaa ijoolleen qeerroo Oromiyaa keessa jirtu takka mana hin jirtu ammas jeneraala taate yaadaniitiin ijoollee waraanuma isin ofne jaaniin dhumaatii waraana duraa dhume kana bakka buufachuudhaaf ijoollee barbaadaa jiran ijoolleen baqattee jirti amma takka biyya keessatti hin argamtu wallaahi qe'ee duratti. Kanaafuu wanni imimmaan kana nurraa qabsoo hidhannoo qofa malee furmaanni biraa ni argama jeeyyaatu akkama taa'uuti jenna. Galatoomi amma jaala keenya kan wareegame kana inni gaa karaa nagaatiin qabsaa jedhee biyyatti deebi'ee isaan immoo amma isaaniin fixanii namoota biraa immoo koottaa qabsaadhaa jedhu nama qabsaa'e nama biyya isaatiif qabsoo godhe ajjeesanii namoota kaaniin immoo koottaa qabsaa yeroo jedhan wanti kun waliin faalleessu. Wal faalleessa dhumaatii waraana duraa bu'ee fixuudhaaf ijoollee achi oofanii ammaas kana ijaan malee Oromoo haalatti fixan yaaduuf malee wanni biraa jiru siyaasa isaaniitti duraanis. Wannummaan isaanii warra qabsoo saba isaaniitiif qabsaan ijoolleen kun akkaatinaan jettetti gammoojjii Yaman irraa deebi'anii ilaa Eertiraa deemanii leenjifamanii
gara biyya isaaniitti karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjin biyyatti galanii jette. Eega ijoolleen kun karaa nagaa galanii lammata wayi poolisii Oromiyaatti koottaa dabalamaa jedhanii wayi didanii. Ijoollee mucaa fandishee kana akkuma leenjeetti aanin fadu jee gale kunis. Nadiin kun leenjeetti amata tokko hojjeteefii jira. Amma amata geenyeemi amata tokko hojjeteefii jira. Kunis amma haala waliin laalee waan deemaa jiru arkee anin barbaadu jedhee meeshaa kanneefii gale. Isaanumatu nagaan galche? Isaan hin galchineefumaaf gale. Anin barbaadu jedhee meeshaa isaanii tarakkabsiise. Isaanumatti kenne kan meeshaa mootummaatti kennee gale? Kana barbaachisee galanii amma achirraa kun dhufnaan achumaan hafee amma baatii jaamoo kana ta'e. Eega meeshaa kennee gale wanni isaan barbaadaniif maalidha itti yaadda? Yookaan immoo maalidha wanni itti dhageesse? Haaluma waanuma har'aan sababatti barbaadanii ittuma ajjeesan malee waan biraatii miti. Meeshaa akkasi gallaan hundubbiin duubaa taanaan barbaadamu gallaan ka'eetii akkitii karaa jijjigaa kana gakkutanii ol deebi'ee irraa amma isaa beeka. Ijoolleen ta'an gisee galamsa ga'u mi'eessoo ga'u harka ni jechuu namni wal beekaniin agarraan yeroo dheeraa si barbaadaa turre har'as jirtaa jedhanii qabanii mana hidhaatti argan. Achi amma nuti feesbuuka irratti harkeen kan giseen wal keenya dawwalee gaafadhu. Qubaan qaba bara kanaa kanatti finfinne akka ta'e adeersaa tokko biratti yaa'anii mana jaan. Ani kun waan kana jiraayee nama giseen baaragee nama jirutti dawwalee adeersaatis dawwalee wanna jennu. Achi jechuun duraan dhokkeessanii baran sanatti ajjeesuu faana namni beetii yinaan ni jira alatti humna lubbuun yaa'anii garsiisan bakka jiru. Achi eega jiraate yaa'anii waan barbaachisu godhanii fi biraa deebi'an. Kana amma eegana barbaachisaa jajjabaannaan ni alakkee hojiirra deebisuuf barbaannaa jaanii achi fuudhanii Shaashamannatti mana hidhaa jira. Amma himannaan isarratti baname maalidha? Inaan himannaan takka hin jiru silaa himannaan jiraatte bar ni ba'a waan kana jaanii abdatanii namni qalbiidhaan sabbaree taa'amire. Rakkoo tana qabaa tanan gafidatu yaanii rakkoota kan qabu wa'u magaa duraan hundi irra deemaa jira wallaahi. Wayi mana murtiitti dhiyeessanii mana murtiitti wayi dhiyaate? Hin dhiyaanne. Hanga ammaatti mana murtiitti ni dhiyaanne? Mana murtiitti hin dhiyaanne humna ammaa torbaan sadiitti keessa jira. Jaalli keenya achi kabiraa'oo? Kan seerii kan amma guyyaa abdii tuusan guyyaa san dirreedhaati namni gandaa jechuu. Asan jibroo namni jaamu kun duraanis biyyo ture zamana arabummaan dhufte kana harka ibsannee waatee nubbu'ee dhiifama naa godhaa jee ayyee dhiifama sii goone enneen obbidiyoo cimtuudhaa beekaa abbaa araddaa fa'aa bulchiinsaa nageenya fa'aa itti aanaa fa'aa kanuma malee waan biraa waan damoosallee harkatu hin qabu. Isuma kanaatu jechuun dirree dhamaa dhaqee ijoollee hojii jiranii achi qabsiise amma fandishee kanaa achii fuudhanii aanaa fidanii aanaarraa hararitti geessanii amma warri kana dhageenyaan amma warri keenya iyyanii ba'anii barbaachisaa wanna jennaan achiin jira jaanii kun agarsiisanii amma dadarfidanii dadar jiraan anjaan eetti yeroon gaafadhu. Amma wanni inni maalirraan himatame mana himatamee manni irratti banamee jira mana murtiitti wayi dhiyaate? Mana murtiitti inni annisa wooma Oromoo ta'e wooma duraan qeeroo abaa waanuma duraan adda bilisummaa Oromoo ta'e qofaafi malee wanni biraa itti gaafatan takka hin jirtu. Manuma hidhaa poolis xaabiyaa jira moo mana hidhaa kaawwa waraanaa jira nama ijoolleen kun? Poolis xaabiyaa jiran.
Egaa wanta amma raawwatame kanarratti manni isaan manuma hidhaa poolis xaabiyaa keessatti hidhamanii akkaataa isaan itti dararamaa jiranii manni irratti banamee hin jiru. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Wanni kun hunduu amma rakkoo kana akkamitti furamaa jettanii yaaddu yookaan immoo akkamitti furamuu danda'a jedhanii maatii keessanitti himanne mee waan kanarratti. Maatii keenyatti wanni himan hin jiru bakka maatiin haasaa hormaan diinan ijaanii ijoollee tana sabbara wallahi billahi silaa himata irratti himatanii ni abdatan namni beektaa. Yoo dubbatan irratti hidhama waan ta'eef sabbaraniituma eega qabattan galatooma yaaniini bakka jiruma eega yaan harkaan hima deebi'an malee himata tokko hin qaban yakka tokko hin qaban wooma duraan Oromoo ta'an. Egaa jaalabdiin akka dhalataniif dhiifama itti fufi. Egaa wooma duraan Oromoo ta'an wooma sanuma jecha qabanii kunuun dirra raawwachaa jira malee abdiinis yakka tokko qabaateetiin ijoolleen tunis yakka tokko qabaateetiin jechuudha. Gama mootummaatiin gama bulchiinsaatiin amma jaalabdiin wanni inni ajjeefameef wanni isaan ibsa godhan jira. Takka hin jiru. Ajjeefamuu qabaa jeetumatti murteessan yeroo achitti arganii achitti ta'aniituma kunnoo kana shaneedha ajjeesni jaanii magaalaa keessa oofanii taa'echuuf gammachuu dabaalasaa gammadanii warri aanaadha achi akkasi fuudhanii akka eebbisa makiinaadatti hidhanii wallahi waan garaan nama hin dandeenye jechuun kan hundarra raawwatan malee kun hundi yakka qabaateeti wooma Oromoo ta'e qofaati. Waan baay'ee nama gaddisiisu egaa wanni amma argamaa jiru kun hedduu nama gaddisiisa. Mee uummata Oromootiif yookaan qeerroo Oromootiif qarree Oromootiif wanni ati dhaamtu yoo jiraate dhimma kana gubbaa irratti gadi fageessitee maaltu furmaata kan jedhuu fi rakkoon kuni sababiidhuma adda bilisummaa Oromoo ta'uun Oromummaa ofii jaalachuun amma sanyummaadhaanuu akka sanyiittuu sanyii balleessuudhaaf akka deemaa jiran atuu himaa jirtaa kunoo maatii keetirra nama sadii namni tokko ajjeefame namni lama mana hidhaa keessatti himannaa tokko malee mana murtii tokkotti otoo dhiyaatiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jettee himachaa jirta. Warra uummata Oromootiif wanni ati dhaamtu yoo jiraate. Uummata Oromootiif wanni inni nan dhaamu balaaleffatanii waa abaa'oo bakka jirtutti barbaadanii ijoolleen baqachaa jirtu tun itti dheeyitee anilleen akka mataa kiyyaatti isaan amma jiru kana yoon karaa argadde jechuu itti seenee dhiiga isaanii kana bilisummaadhaan baasuuf turuuf furmaataan jaa uummanni Oromoo waan kana sirriitti tokko ta'ee ofirraa beekee diina isaa kana jechuu balaaleffatee dura dhaabbachuu qaba. Mee amma gaa qeerroon duraanii bara 2014 2016 tokkummaadhaan gamtaadhaan qabsaa'ee namni keenya akkamitti wareegama jedhee hiriira nagaa bahaa ture keessattuu magaalaan Dadar beekamtuudha. Amma ajjeefamuu mucaa kanaatti qeerroon Dadar warri waan tokko jedhe tokko hin jiru. Uummanni naannoo sanii mormine waan kana ajjeessan kuni akkasitti ijoolleen kun hidhamuun yakka jedhanii mormiidha yaaluu hin goone. Kana ijoollee godhuu dhiisi ijoollee ta'e ijaan harkanuu waraana ofna jaaniiti Facebook irratti jechuun waan isaa kana kaaste bakka jirutti barbaadanii wanna jedhaniin anillee nama akkana gadda isaan na dhagahame jee Facebook irra barreessan nama hedduutu karaa keessaatiin na dhufee jechuun biyyan numa gastaa qo'inaan jedhanii asitti illee na doorsisaa jiran jechuudha. Nama ijoollee biyya jirtu dhiisii. Egaa ati amma achirraa'uu akka si qabanii biyyatti si darbatan nageenya keetiif iyyuu sodaachaa jirta jechuudha. Egaa sodaachaa jira wallahi. Warri si doorsisu kun bilbilaan immoo barreeffamaan. Kaan bilbilaan nan bilbilee kana naan jedha. Akkamitti ati bulchaa sanni beektaa akkasitti wanna jedha warra keessan akkasitti kabajaa akkasitti maal jaa naan jedhan. Ani kabajummaa isaa dantaa garaa isaatiif malee Oromoo fitaan Oromoodha isa jeesaa ana gammachiisaa warra keenya gammachiisaa jennaan bakki akkasii miti kun waan abaa'oo ta'eef kan akkamitti eeggata kana maal jedhanii na doorsisan asitti biyyatti nu mangaltu akka Facebook kanatti wanna jettu kanan taatu dubbiin biyyan nu magaltaa qo'inaan jedhan yoo guyyaa tokko sin goone miti.
Egaa rabbiin jannataan isaa qananiisuu jaal abdii. Egaa amma gadda kanayyuu maaf ibsattaa kan jedhaniyyuu akka kanayyuu si dhorkanis illee asumarraan ibsaa jirta. Wanti gaa uummanni Oromoo daasporaan ala jiru kuni ka Awustiraaliyaa jiru, ka Ameerikaa jiru, ka Awurooppaa jiru warra kanaanoo maal jettaan rakkinni kun tokkoon Oromoo irratti mana Oromoo seenaa jira. Isa kana Oromoodhaan akkamitti maal gochuu qaban jettee yaadda? Oromoon humnaan danda'u humnaan maallaqaan danda'u maallaqaan waan kana dhaabbatee gara uummanni Oromoo fadhutti waan kana dura dhaabbannoodhaan akkuma amma dura gootichi keenya obbo Jawaar Mohammad wayyaanee tasilaa wanni meeqaan kuffifne sanuu lafatti biyyeen laaqee kunnoo warra islaammanatti taphachaa jiru kana fuudhee kursiirra kaa'ee galannisaa kana ta'e kana akkasumatti ammaas warri jiran bakka bu'anii Jawaar keenyaas rabbiin waa baasu bakka bu'anii waan kana waan dandeemuun meeshaa bitanii ofirraa dura dhaabbatoo akka dandeeyan godhuudhaan jaakka. Galatoomii egaa mee amma jaalabdii kana seenaa jaalabdii mee guddina isaatirraa hanga amma inni wareegame kanatti biyya keessatti waan inni hojjechaa ture waan xiqqoo ishii yoo tooraan nu ibsite gaariidha. Kanaan goolabnaa maaliifi jaalabdiin eenyu kan jedhuu fi jaalabdiin akkuma atuu jettee gammoojjii Yaman irraa deebi'ee ilaa Eertiraa dhaqee Eertiraa irraa leenjifamee gaafa kara nagaatiin qabsoo gochuudha biyyatti galee maatii kiyyaa waliin jiraadha jedhee egaa maatii isaa waliin jiraatee kara nagaatiin immoo waajjira adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa magaalaa Qobboo ta'ee akka inni hojjechaa ture kan itti himte mee kana caala wanni waa'ee jaalabdii Gizee amma hojjeteenyu waa'ee wanna kana gizee garre uummata keenya waan irra gahaa jiru kana gizee garre ni bu'aa abdiin kun. Jedhee boruga isaa baana waan kana falmachuu qabnaa jeetuma haalma jechuudha uummanni Oromoo haala jiru kanaas gaafa biyya jiru jechuudha. Akkaataa isaaniitti wal qunnamuu barbaadaa ture. Yeroo kana biyya keessatti yoo afaan ol baafattee dubbatte sindii isaanii qaxalamta waan ta'eef dhokreeffateetuma ofitti qabeetuma ijoolluma saayibaa ta'e jechuun iccitiin baasne kan maa wajjin jiraachaa osoo jiru. Gizee waan kana uummata akkanatti ejaan ni boonya beektaa yeroo hedduu ni bu'aa wallaahi boo'ee nu boochi gaabbiin kuni. Waramma wallaahi waa isa jiru. Jabaadhu buleessa kiyyaa egaa wanni namni hunduu du'arraa hin hafu jabaadhuti wannoodhi. Mee jaalabdiin ilmaan qabaa maatii horatee jira moo waa'eedhuma Oromoo kanaaf otoo halkanii guyyaa boo'uu akkanatti wareegama lubbuu isaa qaalii tana kafala. Maatiin qabu sana xiqqaadhaa bara maatiin horanne madura sanadha silaa. Nama umurii isaa amata meeqa taatee yaadda? Amma 28 akkanaa jira 29 amma. Amata 29. Egaa inni waa'eedhuma qabsoo Oromoo waa'eedhuma Oromummaa isaa cunqurfamuu uummata Oromoo saamichi Oromoo irratti geggeeffamu kana kanuma irratti xiyyeeffatee jechuudha umurii isaa kana guutuu. Umurii isaa guutuu wallaahi kanuma irratti xiyyeeffachaa osoo jiru. No gaafii sana qabsoo hidhannootti seenee keessa ture akkasitti hunnoogaa carraan isaa kana godheef gaafilaa daabbiin isaa guyyaa boruutu ta'u sana akkanatti jennee waliin haasofnee waa hunda waliin jennee waan qabaniin baalamne kan isaan gunnoo kanatti aan magaarattiin nama baalama sanarrattiin bakkaan ga'u rabbiin haa godhu. Otoo inni wareegamin dura guyyaa tokko dura waliin haasoftee turteeti? Maal jedhe? Haala yeroo kanarratti kaa maslahaasiinis dhufuu ni fedha jeefaa karaa biyyaan jiru kanaas karaa akkaatti dhufu sodaatee achumaan firraa gad deemee obboleettii isaa takkaatu Yaman jira. Maan kanaan jettee jetteeni
Indee mullee jedhee amma kanatti mucaan tokko qabame rabbi abaasii daawii godinaan jedhee. Egaa waa'ee goonaa laafin ajjeesanii duunis dhiirummaadha dura dhaabbatanii waan isaan barbaadaniin deebisnaa fi akka isaan nu dhufanitti deebisnaa fi kanaa jechaan baqattuullee eeguma jedhe. Ati akkasii miti uummanni hunduu leensaa lubbuu fi namatti taphatanii yeroo ammaa kana keessatti jaaniin ijoolleen ala jirtus nama onnateetu waa tajaajilaaniin kun galaanni dabra abbaa keessa seene ammoo ni fuudhaa jaaniin akkasitti osoo akkasirra jiru lubbuun isaa hoftee rabbi jannataan kadhanii sunis hin galatoomaa waan jiran oolchuu keessanitti. Amma mee asirra otoo kana birra hin gahin jaalabdiin otoo gara Yamanitti imaluudhaaf deemaa jiru rakkoo nama biyya keessatti jiraachuusaa akka inni hin dandeenye eega murteeffatee deemaa jiru kana jala bu'anii dhaqanii jijjigaatti qaban jechuudha. Jijjiga qaban achitti Yamanitti deemaa jiran basira. Okay. Egaa mee dhaamsa irraa maayii wanti itti dhaamtu yoo jiraatte uummata Oromootii fi yookaan immoo wanni naafee jira wanni amma haasa'e kana keessatti waan inni raafadhee jira wanta kanatti na ida'aatii qilleensa irra oolchaa wanni jettoo jiraatte itti ida'iitii asuma irratti goolabna. Wanni kun osoo teenyuu gochi lammadaa akka nutti hin dhufne waan kana namni tokko ta'ee balaaleeffatee waan kana gara qabsoo hidhannootti deebi'uun qabaan jaamaleen yaadni kiyya wanni eenyummaan kadhannoo ba'aa koo qabsoo hidhannoo biraa hin jiru kanumaan qabanii yaada. Ayyee waan yaada kennu kenniteef galatoomii horii bulii deeban isin jenna. Egaa yeroo gaarii qabaadhu guyyaa gaarii siif haa ta'uun jedha. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifana Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.